kan warra gartee aangaa'ota biyyoottan adda addaati ture. Kana irratti akka odeessaa jiranitti inumaatu namni kuni nama gartee reekardii addunyaadhaa cabsu nama public ceremony kanaatan irratti gartee hirmaachuudhaan reekardii addunyaadhaa cabsuudhaaf ta'an jaaniiti gartee odeessaa jiranii. Lakkoofsi hanga ammaan tanaatu hin dhaabbanne namni magaalaa seenuu bikka gartee magaalaa Teheraan itti reefki isaa masgiida Ayatollah Khomeinitti achi gartee kaayanii jiranii bikka sanitti dhiyaatanii daawwachuudhaaf namni lakkoofsan qabu. Amma galgala kana sa'a galgala isaan amma isinitti haasa'aa jiru kana gara bikka sanii gartee namni seenuu hin dhaabne jaaniitii odeessaa jiran. Akkasuma sanitti biyya teenya keessaas rabshaalee adda addaatu deemaa jira. Guyyaarraan tanaa miidiyaaleen garaagaraa akka gabaasaa jiranitti naannoo Wallaggaa keessa mootummaan Itoophiyaadhaa heelikooptariin bikka adda addaa haleeltee jirti jaaniitii odeessaa jiran. Sanirraayis wanta takka haasawanitu jira. Akkasuma sanitti karaa kaabaatis naannoo Amaaraa dirooniin bikka adda addaa mootummaan Itoophiyaadhaa haleeltee jirti jaaniitii dubbachaa jiran. Itti aansuudhaan Tigraay keessatti gareeleen shiftaan TPLF warreen adda addaa keessaafuu uummata biyyattiidhaa ijoollee xixiqqoorraa eegalanii ilaa hanga gartee warra ammallee mana barnootaatti deddeebi'aa jiran qaqqabanii gara leenjii waraanaatti humnaan geessaa jiran jaaniiti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gaa mootummaan Iiraan yeroo biyyoottan garaagaraa awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei kanaaf dhufan keessaafuu biyyoottan Arabaatii fi warreen Islaamaa Qur'aanarraa bikka gartee murtooytuu takkaa'u gartee bikka dhaamsa jajjabaa qabdu san isaaniif qara'uudhaan isaan simataniiti jiran. Kana keessatti poolitikaa mataa isaanii gurguddoollee dabarsaatii jiran jechuudha. Tanaafuu achirraayis waan adda addaa taniin isinii himuutu jira. Viidiyoolee gara feesbuukii kiyyaatti maxxanseetiin jira. Achi deetanii viidiyoo sanillee guututti daawwachuu ni dandeessan. Garuu immoo ida'annoodhaaniin asitti isinii himuudha ta'a jechuudha. Kana qofallee odoon taane waan takkas taniin isin garsiisu tagartee arguu qabdan jennee yaannuutu jira. Oduuleen tan biraa tan gartee isin gartee dhaga'uu barbaadan akkasuma sanitti anillee gartee isinii himuudhaaf qophaa'es ni jirti. Kana keessaa waan takkas tan gartee isin gama duubaatii hordoftoonni keenya viidiyoolee garaagaraa natti ergitan sanirraa keessaafuu viidiyoo tokko kaniin haalaan na kofalchiise qofa odoon taane jarreen natti ergitan nama hedduutu natti erge abaluu je'ee gartee as bahee isiniif wanta jechuullee hin fadu. Garuu immoo warreen natti ergitan dhugumatti gartee waan addaa takka akka dhageessanii inumaa viidiyoo san natti ergitanii je'ee gartee irraa dubbachuudhaaf hin ta'a. San qofallee odoon taane inumaa guyyaarraan tanaa mootummaan Tarkiidhaatii fi akkasuma sanitti tan Paakistaan marii gaggeeffataniiti jiran. Mariin tunis haasawaa pirezidantiin biyya Tarkiidhaa Erdogan godheen mootummaa Izraelitti qubalaachuu bira dabree nuti ummata keenyaa fi naannoo teenyatti baarunni rasaasaa akka dhageemu hin barbaannu jechuudhaan jechoota dippiloomaasii bira dabree sodaachisaati jira. Nuti ummata lolo sodaatuu miti jechuudhaan itti hidhee dubbatee jira jechuudha. Akkasuma sanitti mootummaan United Arab Emirates imala awwaalcha Ayatollah kanarratti hin hirmaanne. Akkasuma sanitti jidduu G7tti waan takka tan taate sanirraayis waan takka taniin isinii himuutu jira. Akkuma yaadatanitti United Arab Emirates G7 torbaan lama dura tan biyya Faransitti gaggeeffamaa turte sanirratti hirmaataniitu turan. Garuu Prime Ministertichi Saudi Arabiyaadhaa Mohammed bin Salman in hirmaanne ture. Maaliif akka hafee fi isa sangartee achirra dhiyeessuudhaafis waan adda addaa tan hojjetamaa turte oduun ammaan tana gabbahaa jirti. Walumaa galatti waa hedduudhaan harkaa isinii qaba. Daddafaa harka keessaniinis taaptaap godha.
koppiliin godhaa share godhaadha akkuma yaadattanitti gaa tapha gubbaadhaa kubbaa miilaa tapha bareedaatu ammaan tanallee gaggeeffamaa jira sa'aan isinitti haasa'u kana Firaansii fi Paaragwaayitu taphachaa jira egaa dhugumatti eenyu akka deeggaraa jirtanis mee mana keessatti barreessa warreen Paaragwaay jettaniis P gootanis Paaragwaay jettaniis barreessaadha warreen Firaansii deeggaraa jirtanis namni hedduun tiimni Firaansii tiima Afrikaati yaaniiti gartee deeggaraa jiranii isinoo karaa kam akka jirtan mana keessatti barreessa dhugumatti gaa wanni namatti gartee haareen taane takka akkaataa biyyoonni Afrikaadhaa sadarkaa lammadaa tana lakkoofsa dila saniin seenanii akka nama qaanyeessutti takka agartee akka nama ajaa'ibsiisutti tapha kana keessaa bahaa jiraniitutu keessaafu gartee ammaan tanatti biyyoonni Afrikaadhaa biyya 10 keessa biyya 2 qofaatutu sadarkaa 16ffaatiif achi tarkaanfatee jiraan isiniin jechuu barbaada. Guutumatti egaa hin irraanfatina eessarraa akka nu daawwachaa jirtanii fi eessarraa akka sagalee tana dhagayaa jirtan babarreessaa mana keessatti oduu teenya fi akkasumas qophii teenya tan har'aan tana itti fufna dhiyaadha warreen ammaan tana dhufaa jirtanis akkasumatti gaa dura dursoo warreen gartee waan takka gama duubaatiin natti argitan kuni isiniin gartee wanneen isin jechuu barbaadu hujii teessan nyaaddaadhaan isiniin ja'a maaliifi viidiyoo eenyu jaalmarroodha viidiyoo jaalmarroodha gartee nama hedduutu gama duubaatiin natti ergee jaalmarroo yeroo inni waa'ee lola Ameerikaatii fi Iiraan jidduutti gaggeeffame sanii fi akkasuma sanitti akkaataa Iiraan lola kana keessatti gartee injifannoodhaan dhaabbattee inumaatu waraana Israa'elii fi kan Ameerikaadhaa warra gartee nuclear powerii ta'an ifirraa itti ittiste kana ilaalchisee yaadota gartee inni dhiheessaa ture san ani islaamota nan jenne warreen gartee na barreessaa jirtan gama duubaatiin Jamaal hogguu gartee jaalmarroon akkanatti gartee waa'ee xiinxala ati dabarsaa turte keessaafuu warra Iiraanii fi Ameerikaa jidduu akkasumas lola Israa'el kanaas inni guutumaa guututti gartee akkuma nama qophii ta'e dhageeffachaa turetti xiinxala kee gartee si jalaa waraabbatee nutti himaa jira dubbiin tuni akkamii mee adda nuu baasii jettanii warri natti ergitan viidiyoo san mee dhageeffadhaa dhaqaa laalaadha viidiyoo san dhageeffadheetiin hedduu takkaan koflee hujii teessa nyaadda warri gartee akkanatti viidiyoo tana mummurtanii jaalmarroon as jala taa'eetii si dhageeffachaa ture yeroo gartee lolli kun gaggeeffamaa ture san guututti si dhageeffachaa ture waanuma ati xiinxalaa turte sani inninis kunoo akkanatti gartee nutti himaa jira addanuu baasii jettanii gartee warri isin natti barreessan ani jaalmarroodhaan wal qunnamtii hin qabu as jala taa'ee dhageeffachuu isaatis hin beeku ammoo wanni inni afaan hin jiru jechootuma ati jettu isaanii inninis jechaa jira tanaatu nu dhibee jettanii gartee viidiyoon kuni sooshaal miidiyaa hundarra jira gara feesbuukiitiinis ni jira gara tiktaakiitiinis ni jira inumaa gartee yeroo inni akkaataa mootummaan Iiraan tuni injifannoo isaanii injifannoon Iiraanii fi injifannoon Ameerikaa fi warra Israa'el maal akka fakkaattuu fi akkasuma sanitti isaan kuni biyya isaanii tana gartee dhaabbatanii eeggatanii falmatanii Ameerikaa fi warra Israa'el kana firraa achi qabuu isaanii kana ilaalchise keessaafuu gartee yeroon akkasitti adda isinii baasaa ture sanitti akkaataan gartee xiinxalaa itti dhiyeessaa turetti mootummaan Iiraan lola kana keessatti isaan gartee wanni irra xiyyeeffatan injifannoon isaanii sarvaayivaaliidha biyyuma isaanii tana akka jirtutti hambisuudhaa jira kanarraa moo'icha gartee gurguddaa sanii miti je'eetiin gartee dubbachaa ture inumaa gartee haalama gartee ani itti haasawaa ture sanitti inninis gartee dhiheessaa ture egaa warreen gartee viidiyoo san arkitanii natti ergitan irra deebi'ee hujii teessan nyaaddaadhaan isinin ja'a tolegaa akkasumatti gartee wanta takkaas tabiraa taniin isin garsiisuutu jira keessaafuu gartee qophiilee ammaan tana deemaa jirtu tana keessatti
guyyaa kaleedhaa itti aanaan mootummaa biyya Raashaadhaa akkasuma sanitti gartee itti aanaan security biyya Raashaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti Dimitri Medvedev yaaniin maqaa isaati awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei irratti dhiyaateeti ture achitti gartee akka biyya China biyya Raashaadhaa olaantummaadhaan warra gartee dhufe keessaa warra gartee garee hedduutu dhufe Raashaarraa garee san keessaa garee immoo biyya gaggeessiturraa inni bikka bu'ee gartee warra dhufe irraa gareeleen warra amantii adda addaatis hedduudhaatu dhufe warri amantii kiristaanaa dhufanii jiran amantii islaamaa dhufanii jiran akkasumas san gartee amantii islaamaa tana keessas gaa sektii adda addaatu jira san hundaatu dhufee jira biyya Raashaatirraa akkasumas san biyyootan biraatirraa illee hedduudhaatu dhufee jira duba gaa inni gartee miidiyaa warra Raashaatii wajjin haasa'u godheetu ture eega gartee asirratti hirmaate booda asirratti hirmaachuu qofa illee odoon taane mootummaa warra Iiraanii wajjin illee gataa'ee marii godheetu ture duba gaa gabaabseetumaan gartee isinii irraa himuu barbaade haasawni gartee inni bikka kanatti miidiyaalee warra Sputnik jaaniin miidiyaa biyya Raashaati haasawa gartee inni bikka sanii godhe irraa dhugumatti gartee waan ajaa'ibaa takkarraa dubbatee ture wanni gartee guddoon takka inni itti dubbate mootummaan Iiraan tuni inumaa gartee lola Ameerikaa fi warri Izraa'el irra gaggeessan kana ummata isaanii ibcinaa dhaabanii ummata isaanii gurmeessanii lola kana injifachuun isaanii kuni waan sablotti hiikamuu miti inumaatu mootummaan Iiraan lola kana injifachuu bira dabartee nikulara gartee tan silaa biyyootan addunyaadhaa irra hedduun Iiraan tuni nagayaan jiraachuudhaaf nikulara isii barbaachisa ja'anii dubbachaa turan san akka gartee nikulara ibiifuu qabanitti agarsiisaniiti jiranii nikularri isaan lola kana keessatti baasan Strait of Hormuz kana jechuudhaani Medvedev haasoo isaa kana itti fufa haasoo kana miidiyaa san qofa irratti illee odoo hin godhini inumaatu gartee yeroo xayyaara isaatti illee horee gara biyya isaanii deemuudhaaf deemu irratti xayyaara gubbaa irratti illee dubbateeti jira isiniin jechuudhaaf isinumaan garsiisa gartee wanta akka silaa'uu akkuma aadaa teenyatti arkuudha qabdanii irraa mari'annaa mee akkanumanne eegaadha hin dabarsine ture garaa gartee bikkaan an barbaadutti akkuma gartee na duuba gartan kanatti haasoo isaa gartee haasoo kana bikka lamatti dubbate yeroo dursoo odoo Iiraan keessa jiruutti haasawee achi booda maasis yeroo xayyaara isaarra gartee xayyaara isaarra ba'ee gara Raashaadhaa deebi'aa jirus haasawuma kana wal fakkaataa haasaweeti jira jechuudha. Akkasumas sanitti isaan qofallee odoon taane mootummaan Iiraan yeroo awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei kanaaf jecha dignitaroonni takka gartee qondaalonni biyyootan hedduudhaa dhufan warreen isaanii wajjin hariiroo qaban irra hedduu isaanii moggatti walgahii gaggeessaniiti jiran walgahiilee tana keessaa biyya akka Iraaq Pakistaan akkasumas sanitti biyya akka Qataarii fi warreen biraatis hedduudhaatu jira moggatti gartee walgahii godhaniiti jiran walgahiin tuni akkaataa isaan kuni Hormuz itti gaggeessanii fi inumaatu hariiroo isaanii tan biyyootan ollaa kana hojii qaban tana akkaataa itti babal'ifatan irratti gartee marii godhaniiti jiran kana keessatti guyyaa kaleedhaa Saudi Arabiyaan akka gartee odoo ajandaa gubbaarra hin jirre odoo dhufneeti gartee awwaalcha kana irratti ni hirmaanna ja'anii Iiraanitti hin himin takka ammoo liistii gubbaarra odoo ifin kaahin dhufanii kunoo asitti gartee hirmaannaa godhaniiti jiran je'ee isinii himaatiin ture warri gartee mana keessa turtan yoo yaadattan viidiyoolee akkanaa kana gartee isin garsiisaatiin ture jechuudha. Inumaatu mootummaa Saudi Arabiyaadhaa bikka bu'uudhaan ministeertichi itti aanaan ministeera haajaa alaatu gartee bikka sanirratti qaamaan dhiyaatee ture. Dubbiin ammaan tana bahaa jirtu gartee akka jettutti mootummaan Saudi Arabiyaadhaa guddinaan wanni marii tanarratti hirmaataniif Iiraan yeroo ammaan tanaa akka gartee biyya olaantuu jiddugaleessa bahaa taate takka ammoo addunyaa tanarratti akka gartee super paawaritti biyya gartee jabina isiidhaa agarsiiftee jirtu kana isaanis cinaa dhaabbachuudhaan falmii tanarratti gartee hirmaachuudhaa fi
akka gartee biitti biraa kun isaan waa hunda keessaa hin hambifne inumaatu mootummaa Iiraanillee gara kaaniin dhiifama gaafachuu bira dabranii isaanii wajjin amantiidhaan akka hojjechuudhaaf ta'an agarsiisuudhaaf asirratti hirmaatan jaaniitii odeessaa jiran. Dubagaa dubbiin achitti hin dhaabbanne wanni jabduun takka gartee tan mootummaan Iiraan goote biyyoottan Arabaatii fi biyyoottan Islaamaa kana irra hedduu isaanii hoggaa isaan dhufanii gaa Ayatullah Ali Khamenei qaareef kasaaniitiif gartee ol seenanii garsiifanii inumaa gartee gaa kabajaadhaan gartee bikka sanii mul'atanii gaddeeman booda Qur'aan irraa suuraalee adda addaa keessaafuu gartee suuraalee murteessituudha bikka sanitti gartee qara'aa turan. Suuraalee tana akka nama ajaa'ibsiisutti Qur'aan irraa warreen ol seenu kana hundaa'u haalaataa isaan lola kana biratti lola Iiraan irratti gaggeeffamaa ture kana irratti cinaa dhaabbachaa turan takkaa'uu diina isaanii tahanii hojjechaa turan irratti suuraalee adda addaa tana isaan dhageessisaa turan. Na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Suuraalee Quraanaa akkanumatti gartee qara'aa hin turre dhageessisaa hin turre. Suuraalee Quraanaa tana akkaataa isaan lola dabre kana keessatti hujii isaan hojjetaniin kan Iiraan cinaa dhaabbates akka isaan cinaa itti dhaabbatan kana ulaagaa isaan itti dhaabbatan qofa odoon taane Quraana keessatti gartee warreen akkanatti hujii akkanaatiin hojjete deebii akkanaa qabdan jechuudhaan gartee waan dubbatamuutu jira. Quraanni akkuma beektanitti waan gartee addunyaa tanarratti taate keessaafuu jireenyaa fi lolaa fi biyyoottan adda addaa kana hundaa'u maqaa dhaweeti akka gartee fakkeenyatti keessa dubbata. Duba isaan san gartee mallattoo adda addaa godhaniifiiti warreen bikka kana dhufeef irratti qara'aa turan. Kana keessa warreen gartee dhugatti isin maqaa rabbiitiin falmaa jirtanii jabaadhaa falma warra jaaniiniif akkasuma sanitti isin warra gartee haqa odoo arkuu haqa dhiisee warra gartee haqa jibbu warra kaafira cinaa dhaabbatu jechuudhaan warra deebisaniif faatu jira. Gara kaaniinis warra gartee isin karaa rabbii irratti gartee hojjechaa jirtanii jabaadhaati itti fufaa warreen ja'aniin faatu jira. Dhugaa kana keessatti akka gartee namni kuni inumaatu gartee biyyoottan kun waanuma Iiraan tun ijaaramteef takkaa'u gartee akkaataa isaan biyya isaanii tan itti gaggeessaa jiran qofa odoon taane akkaataa isaan yeroo carraa arkatan hunda carraa isaanii itti fayyadamanii warreen addunyaa tanarra jiru keessaafuu gartee warreen Islaamaa warreen biyyoottan Arabaa jedhaniin kana hundaa'u dhaamsa itti dabarsaafii jiranii jechuudha. Kana keessatti biyya Libanaan mootummaa Libanaan tana keessa humna lamaa jira jee amma dura isinii meetiin jira. Amma warri Libanaan kana dhaamsa warra mootummaatiifis dhaamsa biraa godhaniiti warra gartee H gruppiidhaafis dhaamsa biraati godhaniif. Falastiinis akkasumatti dhaamsa biraa godhaniif. Suudi Arabiyaa dhaamsa biraa godhaniif. Warra Huuzii dhaamsa biraa godhaniif. Qataar ni galatoonfatan. Qur'aana keessaa bikka gartee himannaa Qur'aanaa tan warra gartee yeroo hamtuudhaa wal cinaa dhaabbatee inumaatu furmaata uumeetu jira. Barsiisan isin galtee barsiisan Qur'aana qara'aniiti warra Qataar galatoonfatan. Maaliif warri Qataar kun gidduu lolaa kana inumaatu gartee akkaataa warri Iiraan kun isaanillee hin haleellee fi biyya isaanii tanallee hin diine warra lolo keessa daddafee waliin falmaa godhee wal cinaa dhaabbaterraa. San birallee dabranii amma eega gartee lolli kun ka dhaabbatu taate gara Ameerikaatii fi warra biraatillee waliif fiduudhaan akka gartee gara warra marii tanarratti hirmaatee lolli haa dhaabbatuu fi akkaataa lolli itti dhaabbatu irratti isaan kanaa wajjin hojjechaa ture jechuudha. Iiraan irraayis amantii fudhatanii akkasumas Ameerikaa irraayis amantii fudhatanii. Kana keessatti warri Iiraan isaan inumaa ni galatoonfatan.
dadhabbii isin lola kana keessatti keessa dabartaniif jaanii jechuudha. Gara kaaniin faallaadhaan mootummaa Saudi Arabiyaadhaa isin warra gartee amanee lola gaggeessaa jiru jechuun isaanii warra karaa rabbitti amanee lola gaggeessaa jiru fi warra immoo kaafira ta'ee karaa rabbii odoon dhaabbatiin lola gaggeessaa jiru jechuudhaanii dhaamsa deebisaniifii jiran. Wanni gartee isaan godhan dhugattiin isiniin jaa wanni kuni ama ani yeroo duraan isin himee miti gaafa jidduu lolaa san maaliin isin jechaa ture. Waan lola Iiraan kana seenaan gatteessee qorachuudhaa teessii keessaafuu haalata ikonomiidhaa lola kanarratti economic factory isaan hojjetan, political factory isaan hojjetan, military strategy kana hundaa'u gartee qormaanni ibdandee kanarratti gaggeeffameeti kitaaban adda addaa irraa barreessanii yuunivarsiitiilee hedduu keessatti namni gartee kanarraa akka seenaatti barachuudhaaf ta'anii jedhetin isin himaa ture. Yoo dhageessan waan kana warri gaafa san dhageessan yoo jiraattan barreessaa mana keessatti. Waa hunda gartee ani wantaa jecha isiniin joo maaliif akka gartee dhageessanii waan kana abaluun kun dubbate jettanii beeytaniif fuuldurallee gartee gaafa gartee wanni kun hojiirra oole amma dura bikka kanaa dhageenye akka jettaniif. Warreen lola kana bar dur gartee hogguu lola gaggeessitu gaafa carraa harkattee nama si cinaa dhaabbatee fi nama si wajjin diinaa wajjin sirra duulee hunda deebii gootaa fi bar gaafa carraa harkatte gaafa gartee walleenuu amata 10 faa booda walleenuu amata 20 faa booda gartee gaafa sani bar abaluu fi abaluun akkana wal cinaa dhaabbatanii ja'anii gartee dubbatan. Ta'iiraan bar lollinuu hin dhaabbanne amma dura beeka lollinuu odoon dhaabbatin baatuma afur keessatti jara kana hundaafuu gartee deebii godhaa jiran. Wanni gartee haala nama ajaa'ibsiisu keessaa taaziyaadhaaf dhuftee barnoota poolitikaadhaa si barsiisanii waan ati hojjettee sitti himanii waan amma isaan godhan kana beeka hogguu biyya isaanii galan namayyuu gartee irra deebi'anii dhageeffataniiti akkana kunoo dhaamsisan nuu dabarsan kana addunyaa tana addunyaa guddoo tana irratti gartee dhaamsisan nuu dabarsan kana jedhaniiti hiikkachuudhaaf ta'an jechuudha. Okay? Dhiyaadhaa warri amantan dhufaa jirtan harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiiliin godhaa, sheer godhaadhaa. Daddafneeti gartee oduu keessa deddeemneeti waan gartee qophoofne kana galmaan keenya. Itti aansuudhaan tana gartee mee asittiin isirraa gabaabsa. Let's see. Dursoo odoon gartee tana biran dabarre dhaamsi isaanii guddaan gartee warra huuthiidhaatiin kan dabarsaniif warra huuthiidhaatiin gartee isin ummata duraanuu gartee maqaa rabbiitiif jecha dhaabbate ammallee odoo yaaminsi isinittiin dhufin karaa rabbiitiif maqaa rabbii wanta godhuudhaaf maqaa rabbii boonsuudhaaf lola irratti hirmaattanii isin ammallee odoo gartee yaaminsan eegganne akkasumatti jabaadhaatii itti fufaadhaa jaaniin. Okay? Odoo lola koottaatiin gargaaraa jettanii ja'anii gartee yaaminsa eeggatanii lola irratti hin hirmaanne jechuu isaaniiti. Yoo yaadattan warri Yaman kuni yoo gartee Iiraan tuni karaa kanaan kan tuqamtu taate nuti asii lola eegallaa jechaa turan odoo Iiraan hin yaammatin jechuu beeka. Odoo Iiraan nuuf dirmadhaa jaaniini dhaamsan godhini odoo warri Falastiin nuuf dirmadhaa jaaniini wanta godhiniif yaaminsan godhiniif warra Falastiinis gargaaraa turan. Yaman irraa warra Iiraanis gargaaraa turan. Doonileen takka asiin hin dabartu warra Israa'el ni haleella jaanii gartee akkasitti misaayilota hedduu ergaa turan. Amma immoo oduun haareenni gartee ka'aa jirtu
yeroo akkuma gartee dhiyeenya kana isin himaa jirutti yeroo gabaabduu keessatti lolli haareenii warra Yamanii fi warra Huuziitii fi Saawudi Arabiyaa jidduutti eegalamuuf deema fakkaatti. Kan ammaan tana gartee akkuma isin dhageessanii barbaada fuuldura gartee keessa gabbuutiin isin himuu ta'a waan irratti gartee lola kaasuudhaaf ta'an. Ammoo akka gartee Ahmad Al-Huuziin dheengadda haasoo inni godhe keessatti waraana isaanii haareetti reorganaayizi godhanii jiran. Waraana isaanii agarsiisa guddaa gartee magaalaa sanaa keessatti godhan san irratti hundi isaaniitu lola gartee fuulduraatiif kan yeroo gabaabduu keessatti irratti hirmaannuuf qophooynee jirraa. Siqinaa dhaabbanneeti jirraa jechaati gartee sagaleedhaan isa dhageessisaa turan jechuudha. Okay? Kanaaf gartee akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin ja'a. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu marii guddoo guyyaarraan tanaa biyya Paakistaanii fi akkasuma sanitti Tarkii jidduutti gaggeeffamaa jirtu. Akkuma gartee amma dura isinii himaa ture mariin Paakistaanii fi Tarkiin gama duubaatii gaggeessaa jiran tuni gara ministeerotarraa gara olaantoota biyyattiitti ol kaatee jirtiin isiniin jechaa ture. Torbaan muraasa dura yoo yaadattan. Gara ministeerotaatti torbaan lama kana dura magaalaa Kaayiroodhaatti biyyoottan afranuu Saudi Arabiyaa, Egypt, Tarkii akkasuma sanitti Paakistaan marii gaggeeffataa turan. Mariin tuni yeroo warri Iraanii fi akkasuma sanitti gartee olaantoonni Paakistaanii fi Qatar Switzerlanditti Ameerikaa wajjin marii gaggeessaa turan sani jechuudha. Amma gartee wanni isaan mariin isaanii tuni gara pirezidaantii takkaa'u piraayim ministeeraatti ol kaateeti jirti. Kana jechuun maal jechuudha? Isaan ammaan tana akkaataa biyyoottan Arabaatii fi biyyi Islaamaa naannoo jiddugaleessa bahaatii fi Westerni Eeshiyaa kanarratti olaantummaa nageenyaa tan biyya isaaniitii fi biyyummaachuu barbaadu. Ilaa hanqa humna Nikularaatiin eegumsa godhuudhaafiif deemanii jechuudha. Biyyi duruun kana keessatti hirmaattee jirtu biyya akka Saudi Arabiyaa, Qatar fa'aadha. Akkasuma san Bahareenii fi Kuwait illee gara kana harkisaatii jiran. Garuu immoo United Arab Emirates ammallee jara kanaa wajjin walitti dhiyaachuutti hin jirtu. Sababni guddaan waan Saudi Arabiyaa wajjin wal diddaa qabaniif jecha. Kana keessatti akkuma yaadattanitti jidduu lolaa san yeroo Pakistan Saudi Arabiyaa wajjin hariiroo jabduu godhattee akkasuma san Qatar illee if jalatti idaanii waliin humna Nikularaatiin gartee naannoo keessan kana ni eenyachaa turaniin United Arab Emirates horii isaanii kan Pakistaaniif liqeessan daddafiitti maallaqa keenya nuu deebisaadhaa jedhanii akka irraa fudhatan isin himeetiin ture. Maallaqa san gabaabinatti Qataariitu kafaleef isinuma yaadachiisuudhaaf. Okay? Dhageeyaa jirtaniimi? Dubagaa akkuma garteena duba gartan kanatti magaalaa Istaanbulitti guyyaa arraan tana pirezidaantii biyya Tarkiitii fi kan Pakistaan yeroo gartee warri pirezidaantii biyya Pakistaanii fi akkasumas jeneraaltichi isaanii Iraan dhaqanii Iraan irraa gamanas deebi'an akkasitti Tarkiitti goranii marii tana gaggeeffataniiti jiran. Marii tana keessatti inumaa gartee waan itti walii galan irratti eega mallatteessan booda olaantoonni biyyoottan lameenii haasawaa adda addaa godhaniitu turan. Haasawni isaanii kuni qabeen isaa irra hedduun wal fakkaatti. Kana keessatti mootummaa Israa'el ifatti achi bahanii inumaa gartee waraanaaf nuti qophooynee jirra jechuudhaani sodaachisaa jiran. Inumaatu nuti baaruuda gartee afaan qawweedhaa godhuu barbaadan sanitti ilaa yoomuu teenyee isinittiin eenyu. Amma booda yoo isin waan akkanaa kana gartee itti fuftan taate
nagee keenya nuutu eeggata bikka isin jirtanitti gartee isin haleelurraa if duuban deebinuu jeeti Erdogan haasawaa jira. Akkuma beektanitti Erdogan yeroo hedduu ni haasawa. Yeroo haasawu kana hariiroon isaaniitii fi hariiroon Israa'el tuni haalaan jabduu akka taate addunyaa guutuutu beeka. Garuu immoo haasawni isaa kuni gartee takka Netanyaahuu sodaachisu takka immoo warra Israa'el kana sodaachisuu afaanii yoo taate malee dhugatti amma dura hojiitti jijjiiramtee hin jirtu. Inumaatu kana keessatti gartee hammam takka jabeenya mootummaan Iiraan yeroo lolaa kana godhaa turan ilaalchisee Erdogan akka gartee maqaa dhawetti biitti Islaamaa keessaafuu gartee karaa gara jabeenya warri Ameerikaatii fi warri Israa'el irra godhaa turan san ilaalchisee nuutu gartee hamma isaan kanarratti isin garaa jabaattan nuti dhaabbannee isin eenyu jechuudhaani deebii godhee jira. Okay? Akkasuma sanitti Prime Ministertichi biyya Paakistaanis haasawaa kana kanuma warra Israa'el warra Tarkiidhaati wajjin wal fakkaatu godheeti jira. Kanarratti garuu immoo inni wanni irratti gartee xiyyeeffate guddoon takka fuuldura biyyootan Arabaatii fi biyya Islaamaati. Akka gartee Shariif jedhutti fuuldurri biyyootan Islaamaatii fi akkasuma san Araboota harka keenya jira harka biyya biraatii miti. Ulii booda nuti biyya biraa irratti gartee achi eenee biitti biraa akka nageenu baaftuu fi nageenuuf hannitu wanni eeggannu takka illee nu hin jirtu. Ifii teenyaaf irratti hojjennee irratti gartee wal gargaaruu qabna jechuudhaani yaada isaa kana itti fufee isiniin jira. Dubagaa tanaatani jidduu akkumaan gartee amma dura isinii himaa turetti waan takka isinii himeetitiin gara gartee qophii itti aantutti dabarraa. Dhiheenya kana warreen G7 jaanii gartee biyya Faransii keessatti marii akka gaggeeffachaa turan isinii himaatiin ture. Marii sanirratti biitii United Arab Emirates hirmaatteetu turte. Garuu yeroo san akkuma gartee United Arab Emirates gara G7 kanarratti hirmaattetti Saudi Arabiyaadhaas pirezidantiin biyya France afeereetu ture. Yeroo kana Mohammed bin Salman akka gartee je'eegaa takkaa'u gartee pirezidantii biyya Faransiif deebii godhetti qophiin teessanii fi kaalendera kiyya takkaa'u gartee qophii xiyyaatutu walitti dhufuu dide ani gartee waa hedduudhaan harkaa qaba hedduu biiziidha isin bira dhufuu hin danda'uti dhiifama naa godhaadhaa jeen. Dubagaa pirezidantiin biyya France akkana gujeegaa hayyee jeeti gartee adda ba'an. Dubbiin san hin taane pirezidantiin Ameerikaatis akkasuma san pirezidantiin biyya United Arab Emirates MBZ'n bilbila gara Trump bilbileeti. Mohammed bin Salman walgahii tanarratti gartee akka hirmaatu nu karadhu dhufuu qabaa jeeniiti gartee MBS itti dawwalee mee dhiyaadhu haa guyya tokkoof gartee uummata kan taatu sawuma muraasaaf illee taatu hottuuti if garsiistee deebitaa jeeni kadhateen. Yeroo tanagaa MBZ'n akka gartee MBS akka MBZ'n achi dhaquu deemu waan beekuuf jecha isaa wajjin achitti wal arkuu hin barbaanne ture. Saniifuu ani iskeejoolli kiyya hedduu biiziidha qaaxaroo hedduunaan harkaa qaba akkanumatti gartee waa hunda facaasee Faransii dhaquu hin danda'u jechuudhaani jalaa dida jechuu. Haaretti inumaa gartee ilaa hanqa guyyaa qophiidhaa san pirezidantiin biyya United Arab Emirates irra deebuudhaan dhiibbaa adda addaa godhanii Mohammed bin Salman qophii sanirratti odoo hirmaatiin hafe. Wanni silaa isaan irratti gartee hojjetanii isa kana sossobanii achi geessuudhaaf barbaadan rakkoo ikonomiidhaa taniin amma dura isinii himaa ture. Tan jidduu lolaa tana keessa mootummaan Iiraan Saudi Arabiyaa cinaa dhaabbachuudhaan haleellaa jajjabduu isiin United Arab Emirates irratti gaggeessaa turte. Yoo yaadattan jidduu lolaa kana dura United Arab Emirates karaa ikonomiitiin daldalaan turizimiidhaan waa hundaanuu Saudi Arabiyaa bira dabarteeti Saudi Arabiyaa if jala gallaalaa turte isiniin jechaa ture. Garuu immoo
lola gartee Iiraan irra gaggeessan kana ilaalchistee United Arab Emirates Israa'elii fi Ameerikaa cinaa dhaabbachuu turan. Kuni ifa ture. Kana keessatti silaa isaan Saudi Arabiyaadhaas daranuu gartee kuffisuudhaati irratti gartee hojjechaa turan jechuudha. Dubagaa wanni hundinuu gartee akka ifii isaaniitiif barbaadanitti hin taatu mootummaan Iiraan tan gartee ammallee isin irra deebitanii quudhuufi qabdan. Poolitikaa gartee jiddu galeessa bahaa keessa jiru kana ilaalchisee shoora guddaadha itti taphatan jechuudha. Shoorri isaan taphatan maal? Rakkoo duraanuu biyyoota lameen jidduu jiru sana akka gartee daranuu adda babal'attu godhan. Maaliif garee takka filataniiti garee taanda'an jechuudha. Isaan Saudi Arabiyaa gartee cinaa dhaabbatanii takkaa'u gartee waan Saudi Arabiyaan barbaaddu waan beekaniif jecha haleellaa gara United Arab Emirates tanatti hoddommeessan bikka Gaazaa duraa dhawan bikka Gaazaa hedduudha duraa dhawan akka isaan Gaazaa hin gurguranne duraa godhan hogguu gartee Hormuz kana gama Abaashii tajaajila saniin Gaazaa baafan naguu isaan jaan warri Iiraan gassiqaniiti Hormuz cufan. Inumaa san qofa otoo hin taane haleellaa gartee biyya san irra gaggeessaa jiraniin warshaa almuuniyeemiidhaa, warshaa xaa'oodhaa, warshuma biyya sanii hunda gartee duraa diiganii jiran. Inumaa san biratti hin dhaabbanne turizimillee gartee daldalli gartee biyya sanii biizinasiin biyya sanii gurguddaan gartee haalaata turizimiiti. Kunillee akka duraa badu godhan. Maaliif biyya lola keessa jirtu namni vakeeshinaaf hin dhaqu. Namni turizimiidhaaf hin dhaqu. Okay? Kana godhamine kana hogguu godhan Saudi Arabiyaan maal jettiin itti jabaadhaa malee maaltu isii naqe? Inumaatu gartee gara Iiraan suutatti gartee dhiyaachuu eegalte. Yeroo lolaa sana akkumaan isinii himetti ministeertichi haajaa alaatii fi warreen gartee olaantoonni biyya Iiraan Saudi Arabiyaa wajjin haasoo godhaa turanii isin bilbilaan wal qunnamaatii turan. Okay? Dubagaa amma dubbiin galtee mire amma dubbiin gartee ifa taatee jirti. Yeroo tana United Arab Emirates kophaa haftee jechuudha. Kophaa hafuu siidaa kana eegee ifa gartee akka gartee manguddummaa gama duubaatiin hojjetamtee MBS's deemee gartee Firaansi dhaqee achitti warri pirezidaantiin biyya Firaansii fi kan Ameerikaadhaa isaan kana walitti araarsuu barbaadanii turan. Duba MBS Saudi Arabia Firaansi dhaquurraa hafuun isaa san inumaatu gartee pilaana warra United Arab Emirates kana duraa saaxila goote duraa gartee fashaleessite. Inumaa fashaleessuu bira dabartee daranaa wanni gartee Saudi Arabiyaan halee deemtee gartee Iiraan deeytee akkasitti du'a Ayatollah Ali Khamenei irratti hirmaatteef kanuma gartee addunyaan guutuun amma surprise ta'anii jiran. Beeka addunyaan guutuutu Saudi Arabiyaan Iiraan dhaquu kanarratti akka malee surprise taatee jirti. Okay? Gara kaaniin Iiraan galatoonfachaa jiran. Akka faneetti harrabsamanii. Iiraan gartee quraana gartee suuraa quraana ta'e isaan arrabsitu gartee achirratti illee haa taphachiisanii gurbaan gartee haa qaroo. Garuu immoo isaan lameen jidduu hariiroon jiraachuun fuuldura gartee waan badellee sirreessaniiti Iiraanii wajjin jiraachuu barbaadan. Kuni Israa'elii fi Ameerikaadhaan akka gartee akka nama quba jiddu galeessaa qolqabee isaan agarsiisee jechuudha. Okay? Yogaa afaan nagaatti isiniif gale waniin jechuu jiru. Hallayyaa seenaadhaa jechuudhaanii jechuudha. Okay?